Yooyyaa akkam jirtu hordoftoota keenya jaalatamoo odeessaa fi xiinxala keenya har'aa keessatti dargaggoota afran godina qeellan wallaggaa aanaa Anfillootti hagayya 22 bara 2023 miseensota raayyaa ittisa biyyaatiin butamanii turan keessaa inni tokko erga ajjeefame booda reeffisaa gatamee argamu. Gareen fiinxaaleeyyii Amaaraa faannoon godina Shaggar aanaa Lumee fi Gumbichuu qabachuuf sochii gochaa jiruun haalli nageenya uummata naannichaa yaaddoo guddaa ta'ee jiraachuu fi dhiyeenya gara Ameerikaatti kan imalan hayyuun siyaasaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa sabni Oromoo akka sabaatti sirna dhufaa darbaan miidhamaa kan turee fi ammas hundaa ol miidhamaa kan jirudha jechuun tibbara dubbachuu fi kanneen biroo qabannee dhiyaaneerra. Odeessaa fi xiinxala keenya kan siyaasaa olaantummaa seeraa mirga namoomaa fi kan kana fakkaatan irratti dhiyeessinu yeroo hundaa akka argattaniif chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuu fi hiriyoota keessaniifis qooduu hin dagatinaa jecha gara bal'inaatti ceena. Dargaggoota afran Oromiyaa lixaa godina qeellan wallaggaa aanaa Anfillootti hagayya 22 bara 2023 miseensota raayyaa ittisa biyyaatiin butamanii turan keessaa inni tokko erga ajjeefame booda reeffisaa gatamee argamuu jiraattonni himan. Odeeffannoon jiraattota ganda suddii irraa argame akka mul'isutti dargaggoonni humnoota nageenyaa mootummaatiin butaman jedhaman kunneen barsiisaa Hundee Bantee Firaa'ol Biiniyaam Daangaa Daadhii fi Waaqtolaa Darajjee jedhamu. Jiraataa aanaa Anfilloo ganda suddii kan ta'e maqaansaa akka hin eeramne gaafate tokko akka jedhutti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa godina qeellan wallaggaa aanaa Anfilloo ganda suddii jedhamu keessaa dargaggoota 4 butanii fudhachuun gara kaambii raayyaa ittisa biyyaa magaalaa Ashii keessatti argamu geessuun torban tokkoof erga dararanii booda gara waajjira paartii Bilxiginnaa kan dameen Oromiyaa qofti badhaadhina ofiin jedhu kan magaalaa Dambidoollotti argamutti dabarsuu himeera. Maatiin ijoollee kanaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Dambidoollotti argamu dhaqanii gaafatanis deebii tokkoyyuu namni kenneef waan hin jirreef akkaataa ijoolleen kunniin irratti argaman beekuu hin dandeenye. Maatiin ijoollee kanneen gaafachuu yeroo dhaqutti deebiin kenname doorsisa isinisitti dabalamtu jedhaniini akka turan ragaaleen ba'an ni agarsiisu. Dargaggoota afran keessaa kan maqaansaa Daangaa Daadhii jedhamu jimaata darbe halkan baafamee iddoo yuunivarsiitii Dambidoollotti dhiyoo argamu Minkoo bakka jedhamutti ajjeefamee reeffisaas achumatti gatamuu jiraatan kun himeera. Maatiin dargaggoo kanaas reeffasaa bakkeedhaa fudhatanii awwaalan jedhan. Jiraatan ganda suddii biraa gocha ijoollee kanneen irratti raawwatame jedhe kana mirkaneessuun sababiin ijoolleen kunneen ittiin dararaman himata dhugaan taane kan miseensota abbaa torbeeti jedhu ta'uu eereera. Kana malees namoota akka tasaa uffata gurraacha uffatanii fi rifeensa haaddatanii magaalaa Dambidoolloo keessa deeman sababa tokko malee hidhaa jiraachuu dabalee himeera. Haala ijoolleen sadan hafan irra jiran maatiin kan hin beekne ta'uu fi qaamni dhimmi ilaallatu hordofee furmaata barbaachisaa akka laatu gaafachuun ajjechaa fi darariin ilmaan Oromoo irratti taappeellaa garaagaraa dhoobuun raawwatamu akka dhaabbatu kallattii adda addaan gaafatamaa jira. Qaamni dhaga'u garuu waan argame fakkaatu. Ajjechaa fi dararrii dargaggoota afran kanarra ga'e sababeeffachuun addi bilisummaa Oromoo ibsa torban darbe baasen gochicha balaaleffachuun qaamoleen dhimmichi kallattiin ilaallatu uummata kanaaf birmachuu akka qabuu fi uummannis tokkummaan jabaatee rooroo irra gahaa jiru akka ofirraa falmatuuf waamicha dhiyeessuun kan yaadatamudha. Dhiittaan mirgoota namoomaa Oromiyaa keessatti qaamolee mootummaatiin uummata nagaa irratti gaggeeffamaa jiru jabaatee itti fufuus hanga ammaatti qaama deebii sirrii laatuuf hin arganne. Waraanni mootummaan Bilxiginnaa kutaalee Oromiyaa adda addaatti hedduminaan bobbaasu maqaa ABO shanee waliin hariiroo qabdu yookaan ijoollee keechantuu keecha jira jedhuu fi lakkoofsi bilbilaa ijoollee shanee keecha jirtuu moobaayilii kee keessatti argame jedhuun dararriin ilmaan Oromoo irra guyyaa guyyaan gahaa oolu daran hammaatee itti fufeera. Uummanni ilmaansaa dhabee iyyuu garuu qaama dhaga'uu fi na'uuf dhabee waaqa tokkichatti ol bu'aa jiraachaa jira. Waggoota shanan darbaniif lola gama tokkoon waraana bilisummaa Oromoo fi gama dhibiitiin ammoo raayyaa ittisa biyyaa fi gargaartota isaa kan akka milishaa Oromiyaa, humna addaa poolisii Oromiyaa, gaachana sirnaa fi faannoo Amaaraa jidduutti gaggeeffamaa jiruun lammiileen nagaa waraana waliin hidhata tokkollee hin qabne kumaatamaan ajjeefamaa, madaa'aa, qeerraa buqqifamaa kan jiran ta'uun gabaafamaa turus uwwisa miidiyaa idil addunyaa gahaa argachuu dhabuurraan kan ka'e dararamni uummataa daran dabalaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Sababuma walitti bu'iinsa kanaa qofaan lixa Oromiyaa qofatti lammiileen miliyoona tokkotti dhiyaatan qe'ee fi qabeenya ofiirraa buqqaanii gargaarsa namaa harkatti kufuun gadadoo hamtuu mudachuus dhiyeenya kana odeeffanneerra. Gareen fiinxaaleeyyii Amaaraa faannoon godina Shaggar aanaa Lumee fi Gumbichuu qabachuuf sochii gochaa jiruun haalli nageenyaa uummata naannichaa yaaddoo guddaa ta'ee jiraachuun himame. Lola garee fiinxaaleeyyoonni Amaaraa kunneen tibbana Oromiyaa irratti bananiin miidhaa hedduun dhaqqabuu kan eere miseensi poolisii Oromiyaa lola sanbata darbee irratti rukutamuun yeroo ammaa magaalaa Finfinneetti yaalamaa jiruu fi eenyummaa isaa ibsuurraa of qusate tokko akka jedhutti ijaarsa garee fiinxaaleeyyii Amaaraa faannoon naannawa sanatti qabu haala nageenya hawaasa Oromoo daangaa naannoo Amaaraa jiraataniif daran yaaddessaa ta'ee jira.
Fiinxaaleeyyiin kunniin meeshaalee waraanaa gurguddoo kanneen akka dishqaa hidhatanii akka jiran ragaa kan ba'u miseensi poolisii Oromiyaa kun qonnaan bulaanis otoo hin hafin garee kana waliin hiriiruun uummata Oromoo aanaa lumee fi gumbichuu irratti dhukaasa banuu hime. Kaayyoon fiinxaaleeyyii Amaaraa kanneenii aanaa lumee guutummaatti dhuunfachuun naannoo Amaaraa aanaa Minjaar Shankooraa jala galchuun magaalaa Mojoo magaalaa guddoo Minjaar Shankooraa gochuudha kan jedhu miseensi poolisii Oromiyaa kun saffisaa fi humna garichi ijaarrataa jiru gaafa ilaallu qophiin mootummaan naannoo Oromiyaa duula jaraa qolachuuf qabu isa yaaddessu dubbata. Baay'inni garee fiinxaaleeyyii kanaa yoo xiqqaate 300 ol akka ta'us eeree humni poolisii Oromiyaa bakkasitti argamu lakkoofsan 60 akka hin caalle dubbate. Lola guddaa fiinxaaleeyyii kanneen waliin gaggeeffameenis garee fiinxaaleeyyii irraa loltoonni hedduun kan dhuman ta'uu fi poolisii Oromiyaa irraa immoo isa dabalatee poolisoonni 9 madaa'uu himeera. Humni fiinxaaleeyyii kunniinii giddugaleessa naannoo Amaararraa gara daangaa Oromiyaatti fe'amaa jiraachuu mootummaan Oromiyaa sirriitti quba qabaatullee tarkaaffii barbaachisu fudhachaa akka hin jirre dubbata. Yeroo nuti waliigallee garee kana rukutuuf lola seennu hooggansi keenya akka barbaachisutti garicha akka rukunneef nu dhoorka kan jedhu poolisiin kun haalli kun immoo egeree uummata Oromoo naannoo daangaa jiraatu daran yaaddessaadha jedhe. Yeroo poolisoonni Oromiyaa garicha haalaan rukutuu fedhanitti hooggansi Oromiyaa dhiibbaa gochuun garicharra harka qabachaa jiraachuu poolisiin kun ibseera. Haleellaa yeroo adda addaatti garee kanarraa Oromoo fi Oromiyaa irratti gaggeeffamaa turee fi jiru irratti laafina kan agarsiisu mootummaan Oromiyaa yeroo daangaan Oromiyaa Karrayyuudhaa kaasee hanga Matakkalitti humnoota garee kanaatiin saamamu tarkaaffii fudhatee daangaa Oromiyaa kabachiisuu hin mul'atu. Uummanni daangarra jiru garuu guyyaan buqqa'aa saamamaa fi du'aa akkasumas hamma humna isaa yoo lolate immoo qaamolee mootummaatiin miidhamaa turuun gabaafamaa tureera. Dhiyeenya gara Ameerikaatti kan imalan hayyuun siyaasaa fi hayyu dureen Koongireesii Federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa sabni Oromoo akka sabaatti sirna dhufaa darbaan miidhamaa kan turee fi ammas hundaa ol miidhamaa kan jirudha jechuun tibbana dubbataniiru. Durataan Koongireesii Federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa haala siyaasaa biyyattii irratti yaada kennaniin biyyi Itoophiyaa jedhamtu rakkoo walxaxaa keessa seentee jirti jedhan. Siyaasa Itoophiyaa keessatti rifeensa lama kan biqilchanii fi paartii mormituu kan hoogganan Piroofeesar Mararaa Guddinaa haala siyaasaa Itoophiyaa irratti yeroo adda addaatti yaadota furmaataa kennuu fi adeemsa mootummoota biyyattii irratti qeeqa ogummaa kennuunis kan beekamudha. Waggoota 5 darban kana keessa paartiin isaanii hacuucamee jiraatullee waan humna isaanii godhaa turuu kan ibsan Piroofeesar Mararaa Guddinaa dhiibbaa sirni biyyattii isaan irratti taasiseen waajiroota 200 ol qaban keessaa hundi isaanii cufamee yeroo ammaa kana waajiroota 3 qofa akka qaban himanii jiru. Biyyattiin rakkoo siyaasaa fi diinagdeetiin danqaa hamaa keessa buutee akka jirtuu fi haalli jireenyaa akka malee qaala'uun uummanni waan nyaatu dhabee mootummaa akka hin nyaanne sodaa qabaachuu ibsan. Oromiyaa keessatti lola bal'aa mootummaa bilxiginnaatiin deemaa jiruun mancaatiin qabeenyaa fi buqqaatiin hawaasarra gahaa turee fi gahaa jiru biyyattii kufaatii diinagdeetiifillee saaxilee akka jiru himan. Hamma nurraa eegamu hojjechaa hin jirru kan jedhan hayyuun siyaasaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa sababiin isaa mootummaan kun ittuu dabalee uummata nurraa miidhee abdii akka nurraa hin kutachiifne qabsoo taasisaa jirraa jedha. Akka Piroofeesar Mararaa Guddinaa jedhanitti mootummaan bilxiginnaa kan amma biyya bulchaa jiru mootummaa afaan ittiin dubbatu malee gurra ittiin dhaga'u hin qabnedha. Nama tumtanii bosonatti hin galchinaa, hidhaa fi ajjeechaa dhiisaa biyya tana gara dimokiraasiitti haa ceesifnu. Waraanaan hin caccabsinaa yoo jedhan mootummaa nama dhaga'uu miti jedha hayyuun siyaasaa fi durataan paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa. Qabsoon hanga laga ce'utti akka itti fufu paartiin keenya adda isaa qofa osoo hin taane paartilee naannoo biraa 16 waliin mari'achaa sochii godhaa akka jiru himanii jiru. Qabsoo kana keessatti mirga Oromoo qofa osoo hin taane mirgi sabaa fi sablammootaa illee akka eegamu gochuuf dhamaatiin keenya salphaa miti jedhaniiru. Kana keessatti miseensi isaanii hidhamaa ajjeefamaa fi qabeenya waajjiraalee paartii isaanii saamamaa ture jechuun paartilee biyyattii keessa jiran 60 keessaa biyya keessa taa'ee sarbama mirga namoomaa saba isaanii irratti raawwatamaa jiru kan mormaa jiru KFO fi ABO qofa jechuun dubbataniiru. Itti dabaluunis hayyuun kun yaada kennaniin waraana addunyaa lammaffaa booda dhumaatiin hamaan kan Ruwaandatti raawwate osoo hin taane dhumaatii hamaa Itoophiyaatti lammiilee miliyoona 1 ol irratti raawwate kanaadha jechuun dhumaatii Itoophiyaatti waraana waliinitiin dhaqqabe ibsaniiru. Walumaa galatti rakkoo biyya Itoophiyaa Piroofeesar Mararaan yoo ibsan biyyi gara dimokiraasii ce'aa hin jirtu nagaan bu'aan jiru qabeenyi mancaa jira lubbuun namoota nagaa guyyaarraa guyyaatti ba'aa oolti dargaggeessi du'arraa hafe gara bosonaa fi biyya alaatti baqataa jira qaala'insi jireenyaatis akka malee dabalee jira jedhaniiru. Rakkoo kana furuuf qaamni hundi hirmaachuun gadi teenyee mari'anna yoo jennu gurra nu dhaga'u argachuu hin dandeenye jechuun haala akkaan hammaataa biyyattii keessa jiru ibsaniiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya nagaa isinii hawaasa sagantaa keenya har'aa kanumaan goolabna.
turtiin faanaa gootaniif hedduu galatoomaa jecha qophiin kun yoo isinitti tole jaaladhaa yookiin laayik godhaa. Qophichis nama baay'ee bira akka ga'uuf hiriyoota keessaniif qoodaa, yaada keessan immoo as jalatti nuuf barreessaa jecha hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaatti jennaa. Horaa bulaa.